Hojii mootummaan badhaadhina sadarkaa maatiirraa hanga biyyaatti mirkaneessuu fi hojjechaa jiru milkeessuu fi waggoottan jijjiiramaa darban bu'aawwan hedduun galma'aa jiru. Haqa qabeessummaa waliin gahiinsaa fi harkifannaa raawwii piroojektootaan wal qabatee komiiwwan turanii furuun baay'ina, saffisaa fi kalaqaa dabaluun hojii piroojektoota misoomaa hojjetamaa jiru adda durummaan gaaffii uummataa akka deebisan xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhan Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii turtii Faanaa Miidiyaa Korporeeshin waliin taasisaniin. Piroojektoonni kun piroojektii gaaffii uummataa deebisan ta'uu qabuudha. Gaaffii uummataa fakkeenyaaf gaaffii bishaaniitu jira, gaaffii daandiitu jira, ka ibsaatu jira, ka barnootaatu jira, ka fayyaatu jira, kan teleekominikeeshinii wal qabatutu jira, kan buufata xiyyaaraatii wal qabatutu jira. Oromiyaan guddoo bal'oodha. Uummannis guddaa. Sosochiin naannoo kana keessa gaggeeffamullee guddaadha. Gaaffiilee kana deebisuu danda'an bu'uuraan deebisuuf gaaffii piroojektii garaagaraatu jira. Jijjiirama duraa komii qulqullinaa fi waliin gahiinsaa piroojektootaa wal qabatu akka ture kan yaadachiisan Obbo Awwaluun mootummaan jijjiiramaa adeemsa kana hundeerraa jijjiireeraa jedhan. Piroojektii kana asiin dura ka ture dhagaa bu'uuraa kaa'anii uummata abdii kennanii gaaf sana harka rukuchiisanii biraa galuutu ture. Piroojektiin eebbifamullee bakka baay'eetti qulqullina hin qabu. Bakka gariitti piroojektii bishaanii isin eebbifne jedhaniini bootteen bishaan itti naqanii bakkeen itti eebbisanii biraa galanillee ture. Se bad scenario. Garuu mootummaan badhaadhinaa isa kana faallaa isaati. Dhakaa bu'uuraa kennee biraa galuu odoo hin taane otoo waan akka hin dubbanne dhandhee hojjannee xumurree riivaanii kunnee uummatatti piroojektii san kenninee biraa galuudha kenna. Ammoo inni jijjiirra isa kana. Waliin gahiinsi piroojektootaa qulqullina ariitii fi kalaqaa giddu galeeffatee fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi hojjetamaa jira jedhan Pireezidaantii Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Awwaluu Abdii. Kana piroojektii yoo hojjennu baay'inaan, qulqullinaan, ariitiin kalaqa itti daballee piroojektoota kenna haa raawwannu. Gaaffii uummataa haa deebifnu. Kan hawaasummaa jira, kan diinagdee jira, kan biroos jira. Kana karaa guutuu ta'een karaa deebisuu danda'uun haa raawwannu kan jedhu piroojektoota irratti ejjennoo kana qabateeti mootummaan naannoo Oromiyaa kan hojjetu. Waggoottan darban piroojektoota hojjetaman 100,000 ol keessaa piroojektiin damee barnootaan hojjetamuu cabiinsa barnootaa fooyyessuun qulqullina barnootaa mirkaneessuu fi kan gumaache ta'uu kaasaniiru. Barnoota keessatti rakkoon cabiinsa barnootaa hin beekne ifa. Keessattuu qabxii barataa kutaa 12, qabxii barattoota kutaa 8. Waggaatti kan dabarsaa jiru parsantii 1, 2, 3 kan hin taane akka biyyaatti. Kun maalirraa dhufe cabiinsa barnootaa sirna rakkoo sirni uumirraa kan dhufe. Kanaaf rakkoo cabiinsa barnootaa sirnaan dhufe kana sirnaan jijjiiruu qabna inneeti sirnoomsuu qabna. Sabboonummaa Oromoo waa sadi irratti haa hojjennu. Barnootaaf teekinooloojii irraa hojjennu, diinagdee irratti haa hojjennu, sirna ijaaruu irratti haa hojjennu. Jenneet kana karoorfannee hojjechaa jira. Daa'imman umriin isaanii mana barnootaaf keessattuu pre-KG ka jennuun bu'uura boruu ka jennuun barattoonni miiliyoonaan lakkaa'amtu mana barnootaatiin ala jira. Kuni qulqullina barnootaa irratti gaheen inni qabu baay'ee guddaadha. Kanarraa kaamee hirmaannaa uummataatiin mana barnoota 17,000 ol ijaaree jira. Hirmaannaa hawaasni taasisaa jiru olaanaa ta'uu kaasuun hojii hojjetameen diinagdee rakkoo dandamatu uumuun danda'amus himaniiru. Tokko uummata kennaan piroojektoota hojjetamu. Burqaa gabbisuun jira. Piroojektii finnaa jennee 70 ol Oromiyaa keessatti xumurree bishaan qabatanii asiin dura sababa gogiinsaatiin lubbuu beelladaa irratti kongaa ture hambisuu dandeenye jira. Bara baranaa xiqqaate piroojektoota irra hojii hojjanneen diinagdeen kenna diinagdee rakkoo dandamatu, diinagdee hongee dandamatu, diinagdee balaawwan hongee wal qabatanii dhufan dandamachuu danda'u uumnee jira jechuu dandeenya afaan guuttanneeti. Qophii gooneerra nyaata beelladaa irratti qophii gooneerra. Fakkeenyaaf marga sirriitti qopheessinee hiinee tolchinee haamnee kaa'aa jira. Nyaata namaa irratti bal'inaan hojjechaa jira. Gammoojjii Boorana, Baalee, Guji, Harargee irratti, Arsii lamaan irratti asuma Shawaa keessa irratti.